ticiramuutis jedhaniiru. Inni muru shunkurtii mura maalirratti mukuma wayirratti wajennu mura innamatus inni dhaggeeffatus tokkuma la innamatu isa shunkurtii muruudha inni dhaggeeffatu moo isa irratti muramuudha. يا أشما هركفوني كوجم توتا بجالتام توتا هردوف توتا MW ميديا كنيا سجنتا تمساس كلتي بيوتا ددا كيستيسني كلتي لا ددا تنور دوفتن كنيا غرا فيسبوك هم دولا برودكاست غرا يوتيوب channel كينيا كسم غرا تليجرام تنور دوفتن هم كيسانو أما سر ديبني يا سنين جدنا جرا كيسا يو كنيا كلتي لا ددا تن مدولا بودين يخنا غرام بدي يتني تن غافچا دوفتن كريوت كيا وبلوان كيا إجمال رمودا هدوني سكالتي فچوم بربادا هندي كيسانو ديبني جرا غرا مدولا يوتيوب channel أكاس مغرا فيسبوك هاتين غرا مدولا برودكاست أكاس مغرا فيسبوك أدوم فاكيا أحمد غزال محمديتين أكاس ما وروني غرا تليجرام هاتين إنجوي يتشوفر بدل لينكين كلتين عن غرا بيجيتين كاو ميجرا أكاس مغرا تيك توك تينيس كاو ميجرا لينكين الناچو كاستن كلتين عن غرا chat سمكا يوكان موتو سندا بالچا وهم ددرا نجيني أكادورس والنونغا فجيس مارجا سجنتا كينيا أجل كابونا نجيني سنغافا نتنجل كامنا كاباف كيبا بهاب ديا جدوغالي سر خنين بلانيتي الدنيا خنا دجي خنا رجرتان هندي كيسانو على في نمني كلتلا ددات بيوتا ددا كسجراتن هندي كيسانو خنين على جرتان خنين مانا كسجراتن أكاس موتو خنين دان دير مالا جرتان هندي كيسانو باقي جراتن يويا هركفوني كباتا روروچ إيغا كومبي كمسجنتان كيا دا كان رتفول لفتو ولا أجا FCSA دينيا كنا غادي فمي يوسن جيتساون ولا أجا FCSA كيسا يبالغ زي يجودان ولا أجا FCSA ولا سي غيرر سي أورمو في أورمو تا الدنيا رتي غمتشي سي ورنوت نيا باي مو متا غادي كابتشي سي نيكولاري أرتشي أورمو قابسا غميسا أرماندورس ولا أجا FCSA كيسا يو ميلا جالنا دي غمدا كيسا يو وأجالنا دي غمدا تين ولا سيتين arti Oromo keessatti ga'umsa gurguddaa kan garsiisaa ture artist Yoosan Geetaawwan dhaabbachuudhaan kallattiilee adda addaatiin hawaasni Oromoo idil addunyaa sooshaal miidiyaan fayyadamtoonni sooshaal miidiyaa kallattiilee adda addaatiin irraa dubbachaa turan. Anis gaa sababa addaatiin osoo irraan dubbatin waan hafeefi yookaan irraa tureefi naaf kolchaas niin jedha har'a immoo waa'ee isaa dubbachuudhaaf dirqameen jira. Warroonni biyyoota adda addaa keessa teessanii kallattii adda addaatiin nu daawwachaa jirtan yaada keessan nu dhaqqabsiistuu barbaannan karaa telegiraamaatiin duwwaa 27 جاتمي سجل شن أفر صدمي شن ترباتمي سدد رانيسني دبيا دوا دقدمي ترباس جا سجل شن أفر صدمي شن ترباتمي سددتني يويا يوم جت تمر بنتكلم نبنادا إيانكا سكنتا كينيا راتسين ديبسنا ولا جاب سيسو كيسا يوناس جيتاون يونسن جيتاون ولا جاب سيسا كبتة حواس أورما الدنيا براتشي بيكم ثم قدرت تراتشو قوسونتان إرجع يروسا إجت كيسا يرو مري أرارا قد ماجرو أورما في أورميان تسقبي أرجعتلا يرو جد ماجروتي ولا جاب سيسا كبتة torbaanat songain guyyaa muraasan boodammoo mariin nageenyaa jalqabame waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa biyya Itoophiyaa bulchaa jiru gidduutti jechaadha. Marigaa warroonni kallattiilee adda addaatiin yaada keessan kennitanii baala gizee wallee jedhamu irratti arjooma yaada arjoomtan. Keessaayyuu walleen kun garamiin argama kan jedhuu fi Ella recording yoo deemtan wallee Yoosan Geetaawwan kallattimaan argattan yeroo ammaa kanatti meeqaan daawwatan yoo jettan tilmaama keessan kaa dhumarratti isinii deebisa. yeroo amma kanatti walleen kun namoota meeqaan laallamee jira namoota meeqaan daawwatamee jira kan jedhu gaafii jalqabaati daawwattoota keenyaan mootuu qopheessan sagantichaa akkuma jalqabarratti simbiraan ga'u yaali gochaa jirutti falmataa rooroti galma doolaa miidiyaatiin walleen kun namoota meeqaan daawwatamee jira laayikii meeqa argatee jira koomentii meeqa argatee jira kan jedhu bifa gaafiitiin yoo kaafni gaariidha yaada akkuma beekamu ella recording irratti keessaayyuu yeroo muraasatti wallee rikaardii guddaa qabateetiin wallee rikaardii guddaadhaan sadarkaa irra jiru jechaadha Yoosan Geetaawwan
Dhuguma dubbachuudhaaf sagantaa tamsaas kallattii keenya kan ismuraan gaajirru gara maddoolaa miidiyaachini asiin dura akkuma beeynu jechaadha. Artiistiin kun wallee ajaa'ibsiisaa wallee keessaayyuu yeroo Oromoo fi Oromiyaan ciniinsuu guddaa keessa galte wareegamuu artiist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hayyuu dureen xiinxalaan siyaasaa aktiivistiin guddaan hundeessaan yookaan bu'uureessaan miidiyaa OMN kan ta'an Jawaar Mohaammed gaafedha. Isaan qofaa miti kan akka Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi hayyootiin siyaasaa Oromoon hedduun gaafedhaman bulloon garmaa mutolaamaa mana hidhaa oole jechuudhaan wallisee Oromoo qofa osoo hin taane addunyaa keessa warroota jiran hundumaa saboota biraallee kan Itoophiyaa fi ollaa Itoophiyaa jiran birattillee beekamtummaa guddaa kan ittiin argatan wallee bulloon garmaa mutolaamaa mana hidhaa oole jechuudhaan shubbisiisee geerarsiisee Oromoo fi Oromiyaadhaaf ergaalee gurguddaa kan dabarsaa ture artiist Yoosan Geetahuun dhuguma dubbachuudhaaf artiistii qofaa miti gameessa artiistotaati hayyuudha. Yeroo isaa eeggatee wallee ajaa'ibsiisoo wallisuudhaan uummata Oromootiif ergaalee ajaa'ibsiisoo nama dabarsaa ture keessaa isa tokko jechaadha. Waan hundaafuu dhuguma dubbachuudhaaf waa'ee Yoosan Geetahuun yoo dubbanne walleen isaa keessaa bulloon garmaa mutolaamaa mana hidhaa oole jechuudhaan kan wallisu kuni yeroo ammaa kanatti riikaardii artiistota Oromootiin qaba. wallee riikaardii qabateetiin miliyoona 24 yeroo ammaa kana ilaalamaa jiru bulloon garmaa mutolaamaa mana hidhaa oole kan jiru jechaadha. Artiist Yoosan Geetahuun dhuguma dubbachuudhaaf yeroo isaa eeggatee waqtii isaa eeggatee walleelee ajaa'ibsiisaa wallisaa ture kan dhiyeenya kana inumaayyuu dhugaa dubbachuudhaaf baala gizee jettee na yaamti jarri baala gizee jettee na yaamti jarri dhugumaaree